Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqii tokkoomin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqii tokkoomin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqii tokkoomin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafadha. Akkam bultan, akkam turtan, akkam saatanaaf yeroo kana eedan. Ameen. Waaqayyoon eegee tiksee isaa kanaaf yeroo kanaan kan dhugee maqaa uumaa keenya ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo isa yaamni ishin kan biraanaaf ni haala teenya deessu Waaqayyoo qulqulleetii dubaroo Maariyaamidha. Ulfinni kabajni ishee dhafaa ta'u. Ameen. Akkasumallee ergamoota wareegamoota toloota raajota barsiisota akka Waaqayyoon kennaa isaanii kennan hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u. Ameen. Akkasumallee nama gayyaan waggaaf ji'an kabajamee guyyaa irraa yaadatamee jiruun uuma keenya Sillaaseetiin singee ameen. Hundumti keenya baga nagaadhaan ittiin dhugee akkuma mana Abrahaam eebbiseetti mana kan keenya illee nuuf haa eebbisu sinin jedha. Akkasumallee immoo obboloota koo viidiyoo koo laayik sheer gochuudhaan na cinaa jiraattan hunduma keessanuu galanni koo guddaadha. Har'ammoo viidiyoo gabaabduu takka qabattee hin dhufe. Innis maalidha? Mata dureen isaa firii 60 firii 30 firii 60 yookiinis immoo 100 jechuun maal jechuudha? Maaliifis jedhame kan jedhu tokko daqiiqaa muraasaaf wajjin ilaalla. Ana viidiyoo koo hanga dhumaatti naaf daawwadhaa. Laayik sheer gochuu keessanis hin dagatinaa, koomentiin akaawun keessanis immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Mee maaliif firii 30 60 100 irraa buusanii irraa akka buusnu Waaqayyoo eeyyimaaf fedha isaa nuuf haa ta'u jenna. Maaliifis jedhame yeroo hundumaa nuti sagalee Waaqayyoon kan barannudha. Sagalee Waaqayyoo keessatti immoo firii 30 60 akka buusnuuf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u jenna. Jennee dubbachuun keenya ni jira. Eegni isaa maaliif jedhame? Otoo nuuf hin galle immoo firii 30 60 akka irraa buusnu Waaqayyoon nu gargaaru jechuun hin jennu. Maaliif jecha kun immoo kan dubbatamu jecha sagalee Waaqayyooti. Namni tokko jecha sagalee Waaqayyoo kan baratu jecha sanirraa waa tokko buufachuu yookiin immoo jecha jedhame sanirraa waa tokko baruudha inni guddaani. Akkasumaan firii 30 60 100 buusne jechuu miti. Eegni isaa osoo nuuf hin galin yookiin immoo baranni qofaasiin irraa firii 30 60 akka buusnu Waaqayyoon nu gargaaru hin jedhamu. Wanni tokko yoo kan namaaf galeedha waan ta'eef bu'uurri eebba kanaa kitaaba qulqulluurraanis wangeelota sadeeni Maatiyoos, Maarqos, Luqaas irratti kan baratamedha. Fakkeenya akkasumallee immoo gooftaan keenya nu barsiisee jira. Fakkeenyaaf namni sanyii facaasu tokko sanyii wal fakkaata ooyiruu yookiin immoo lafa yookiin gosa garaagaraa iddoo afuritti kan facaasu erga dubbatamee booda immoo ooyiruun gara jalqabaa sadan sababa garaagaraatiin firii buusuu akka hin dandeenye yookiinis immoo gara afran immoo firii 30 60 100 akka buusne dubbata. Fakkeenyaaf namni tokko sanyii facaasuudhaaf sanyiin suni jecha sagalee Waaqayyoo yoo ta'u kan irraa buusnu immoo firii ta'udha. Haala saniin kan fudhatamedha. Sanyiin suni sagalee Waaqayyooti. Ooyiruu sun immoo jaalala yookiin immoo jaalalaadha. Fakkeenyi sun immoo namoota lapheetiin kan fakkeeffamudha jechuudha. Wanni sun jechuudha ooyiruun jechuudha. Lafti sun jechuudha. Fakkeenya laphee namootaatiin kan fakkeeffamu jechuudha. Egaa firii 30 60 100 kan jedhame kuni firii namoota laphee isaanii ooyiruu gaariitiin fakkeeffamanidha jechuudha. Fakkeeffamanii irraa buusan jechuudha. Galmi kiristaanummaa immoo dubbii Waaqayyoo kan baratanidha. Amantaan barachuun qofa yookiin immoo namatti fakkaateef qofa
kan itti fakkeeffamu osoo hin taane Waaqayyo laphee keenya akka horii jalqaba sadan horuu hin taane horuun sun dhuma firii 30-60 kan fakkeeffame waan ta'eef jechuudha. Hiikni isaa garuu kallattiidhaan kitaaba qulqulluu irra hin jiru. Abboota darbaniif akka barreeffamanis akkasuma kennaa isaan kennameefis barreeffamee akka hiikaa abboonni kennaa isaan kennameef ittiin hiikkatanidha waan ta'eef. Akkasitti ittiin hiikan waan ta'eef. Adeemsi guddina kiristaanummaa ibsu akka namoonni gatii kiristaanummaa gadi buusan tokko barsiisan kiristaanummaan jireenya amannee jalqabnee xumuruudha osoo hin taane jireenya kennaan Waaqayyo keessatti guddachaa deemanidha. Kunis immoo amananii cuubamuurraa eegala. Hamma Waaqayyo fakkaatan yookaan kan deemamudha. Kana gidduu garuu sadarkaan guddina kiristaanummaa hedduutu jira. Guddinni kunis immoo dubbii Waaqayyoo barachuu fi jaalala isaatiin qabamanii jiraachuu irraa kan dhufu waan ta'eef kiristaanummaan gara jalqabaa abbaa firii 30ti. Inni giddu galeessaa immoo abbaa firii 60ti. Inni dhumaa immoo abbaa firii 100tiin kan fakkeeffaman jechuudha. Egaa namoonni tokko otoo hin baratiin oduu waa tokko irraa hin buufatiin otoo jecha baratte sanirraa waa tokko hin argatiin irraa firii irraa arganne yookiin immoo wanta baranne sanirraa amma kana arganne jechuun in ulfaata. Maaliif wanta tokko barattee erga bu'aa irraa hin buusne dhaggeeffattuu qofa osoo hin taane dhaggeeffattee ergaa wanta inni dabarsu sana erga hin qabanne firii 30, 60, 100 buusanne jechuun hin danda'amu. Maaliif dhaggeeffachuun qofti gahaa miti waan ta'eef dhaggeeffattee erga hin hubanne jecha maalii akka ibsu erga keessa keetti hin qabanne wanta dhaggeeffanne sun homaa nuuf faayidaa hin qabu. Dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane hubannee keessa laphee keenyatti qabannee akkuma Waaqayyo gooftaan keenya nu barsiisetti jechuudha. Akkas jedha jechi sagalee Waaqayyoo. Gurra kan qabu haa dhaggeeffatu jedha. Gurra kan qabu haa dhaggeeffatu jechuun isaa immoo dhaggeeffatee hojiitti haa hiiku jechuudha. Dhaguma biraatiin yoo hiikamu gurra erga dhaggeeffattee booddee wanta sana hojiitti hiikudha. Dhaggeeffannee nutis immoo jecha sagalee Waaqayyoo barannee keessa yeroo amma jirru kana keessatti sadarkaa amma jirru kana keessatti walirratti hamminya yaaduu dhiisne keessa keenya sagalee Waaqayyoo keessa yeroo ammaa kanatti biyya keenyaaf kadhannaa goone otoo gaariidhaan deemne otoo wal dhaggeeffannee deemne otoo waan gaarii irratti bobbaane natti tola. Akkasuma wantoota nuuf fayyanne irratti yookiin immoo akkasuma wantoota jireenya keenya gara fuulduraatti illee nu oofuu hin dandeenye irratti deemuu baannee wantoota nama fayyadan wantoota barnoota namaaf ta'an wantoota irraa barachuu dandeenya. Wantoota karaa daandii gaariitti nu oofan osoo taasisnee natti tola. Viidiyoon kiyyaa kana fakkaata. Warri isinitti tola laayik komentii naa godhaa, sheer naa godhaa. Aga dhumaatti warri na wajjin turtan immoo galatooma ulfaadha isiniin jedha. Isiniin kabajaa, isiniin jaaladha hunduma keessanuu. Naaf jiraadha. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan turaa turtii gaarii isiniif hunduma keessaniifu. Elohim, Elohim,